gama nageenyaan yeroo dhufnu akkuma jedhame kan mucaa daa'imaa nutti agarsiisi jedhaniiti. Arguu danda'atu waraanni darbaa jiru arguu danda'a. Waraanni nagaas gaafachuu danda'a. Waraanni mootummaa nagaas gaafatee si bira darbuu danda'a. Inni sun illee gamtokkee Oromooti. Mirga dhimma uummata Oromoof dhaabateeti waan ta'eef. Amma akkamii harree sodaatee baashee rukutee seenaa jechuun kun jira. Harree sodaatee baashee rukute. Isa barbaadamu dhiisanii isa waan beekne isa wallaalaadha kan isaan. Gowwaan galee niitiidhaan akkasa jedha. Kan dandeessuudhaan jennaan gowwaan galee niitiidhaan. Kanatu jira beekte. Wanti barbaadamu waa biraadha kan isaan ajjeesanii yookaan immoo hidhaatti dararan nama biraadha. Suni waggaan isaayyuu 18 hin guunne 15 13 yoo ta'edha. Garuu nama waggaan 24 ta'ee waa'ee isaa baree waa'ee eenyummaa isaa baree miidhaan Oromoo irra gahaa jiru anarra gahaa jira jedhee daggala keessa dhagaa boraafatee bokkaa fi aduutu hin jedhame achi keessa jiraateetu haati isaa waggaa 18 booda waan barbaadu maaliif inni yoo baree miidhaan irra ga'eera quuqamni maatii koo irra ga'eera Oromoo irra ga'eera barachuu hin dandeenye jiraachuu hin dandeenye doktoroota hedduu jira bara kan sirna kanaan mormaa jedhama. Isaan kana haadhaan ilma kee fidi jedhaniiti kan isaan ajjeesan. Nama waggaa 18 ol 20-25 ta'e akkamittiin ilma kee fidi jetta. Umriin isaa 18 hin guunne yookaan immoo 18 ol jettee dhattee fidii waraanni jira eessa jira eessa yoo jiraatu mirga isaati yoo dhaqee isatti dabalame haati mootummaa mootummaa hin gaafatti. Mucaa koo humnaan fuutanitti meeqatu fuudhamee waraana mootummaatti ergamee lubbuun darbe. Dhugaadha kan umriin isaanii waggaa 18 hin guutan. Viidiyoo hedduu jira ragaadhaaf kan Tigraayitti ergamee maatii jala hatamee geeffamee achitti geeffame. Walumaa gala hin ga'a lolli argineerra kan Tigraay irrattis argineerra lolli isaanii guyyaa tokkotti ilaalan hamma maggannitti fudhate bishaan balleessine jedhanii qurxummichi akka inni wal horee baay'atus godhaniiru hin danda'amne kunis amma hundumaa dhiisanii biyyattiin magaalaa Finfinnee qofa bareechuun hin fayyadu bara. Ala keessa mana keetii xureessite mana jala qulqulleessuu hin dandeessu. Maaliif manni keessi baay'ee xuraa'eera. Dhiiga hedduutu jira. Biyya kana keessatti dhangala'e. Dhiiga wallaala. Dhiiga ola deemaa. Dhiiga jaarsaaf jaartii. Biyya kana eebbisuu danda'antu abaaree du'e. Sana dhiiga kana qulqulleessuudhaaf nagaan barbaachisaadha. Gama kamiin gama qaama hidhatee jiru kan Amaaraan isa ta'u kan Tigraayin isa ta'u kan waraana bilisummaa Oromoon isa ta'u gara nagaatti dhufuutu irra jira. Kun immoo eenyuuf jedhameeti nagaa uummatichaaf jedhameeti. Nagaan kan barbaachisu. Uummati kana arguu qaba. Asirra darbanii qabii dhaqee fidii akkas godhan kun dhaabachuu qaba. Walumaa gala nagaatti dhufuu qabuun jedhani kanan gama mootummaanis gama hidhatee jiru kamiin iyyuu kanan jedhu nagaan barbaachisaadha. Nagaan hundee ka'umsa waan tokkooti. Kanaafi gama nagaatti akka dhufu hawwiif fedhii keenya uummata Oromooti. Dhaamsa ani qabu jechuun yaaduma ani qabu ni ibsadha. Akkuma biyyattiitti aarsaan hedduun kaffalameera dhiiga hedduutti loleera qaama mootummaanis haa ta'u qaamota hidhatanii faannoo maal jedhamanii Oromiyaa keessa lo'anii seenanii daangaarra seenanii uummata keenya miidhanii jarri kun kaasaa guddaa yerootti kaffalan jiraachuu mala. Maaliif dhiigni nama tokko akka qoosaatti dhangala'ee hafuu irra jiraatu kaasaan yeroo itti kaffalamu hin jira. Balleessuu isaaniif immoo kaasaa uummata kanaaf kanfaluu qabu. Mana Oromoo gubate mana hedduu gubate nama hedduutu keessatti gubate mana sana keessatti nama hedduutu bishaan keessatti gatame hallayyaa keessatti gatame. Kana hundumaa fi kaasaan yeroo itti kaffalamu hin jiraata. Gara nagaatti dhufuun kan barbaachisu kanaaf. Nagaan sun illee nagaa callisee sun taa'e nagaatti walii galame wantoonni itti walii galaman hedduutu jira. Sun illee jiraachuu malu. Kun gama kamiin iyyuu sirrachuu qaba. Lammata irratti immoo egaa kan dhukkubsatanii sireerra ciisan waaqni amaaru keessattuu artist Dinqisaa Dabalaa hedduu dhukkubsatee ciisee jira. Artistoonni hedduun baay'een isaanii dhukkubsatu kan nuti gola isaanii hin beekne mana isaanii hin beekne eenyummaa isaanii hin beekne dhokotanii jiru. Garuu namoonni Oromoof quuqaman hedduun dhukkubsatanii sireetti kan galan hedduu jiru. Isa waaqni nuuf haa fayyisu. Biyya keenya immoo biyya nagaa nuuf haa godhu. Haadha manarraa buqqaate manatti waaqni haa deebisu. Kan midhaan facaafatee midhaan faca'ee nagaan haamamee manatti nuuf haa galu. Walumaa gala biyyattiidhaaf nagaa hawwina. Akkuma jenne immoo
fuullee magaalaatti namoonni keessummootni ala Afrikaa irraa isaan dhufan bareechuu dhiisne keessa keenya isa bareechinu ituu gadi buunee ilaalla jedhaniiti qaama guddaadha. Maaliif namni tokko alli mana kee bareedamee gola keessa ol nagalchi dhaqeen ilaala akkas bareedate yoo jedhee dhufee waan hin yaadne sana arge biyyattiifis qaanii guddaadha. Nama biyya sana bulchuufis qaaniidha waan ta'eef walumaa galatti yaaduun barbaachisaadha. Nagaa fayyaa hunda keenyaaf haa kennu. Galatoomii egaa namoota maatii keessan keessaa tooriyaa keessan keessaa namoota galateeffattan shoora jireenya keessan keessatti shoora olaanaa taphatan jette ani abbaa koo haadha kooti itaan see obboloota kooti sababan akkas jedheef immoo qaba bara 2015-16 keessa dararaamtuutu ture narrallee gara caalu yeroo kana mana gara gimbiitti nu hidhanii turani ijoollee waraanaa akkas gootu leenjistu maal jedhanii amma shoror keessummaatti nu himatanii turani yeroo kana jaarsoliin biyyaatti yaa'anii ijoollee kanatti hidhaan murtoofnaan waan tokko gaafatanii nurraan hin argattanii isin abaarraatti hin jedhan yeroo kana bulchaa magaalaa sana ji'a muraasaaf mana hidhaa sana nu erga nu kaa'ee booda biyyatti nu deddeebisan galgalan beekamne keessa nu deddeebisan akkatti deddeebine iyyuu hin beeknu yeroo deebinu sanatti buleesaa ammas waa jennaan abbaan koo gara bulchaa warra dhimma siyaasaa kana bukkee dhaqeeti ganama bariidhaan na fuudhee dhaqee mucaa kana dhabuun anaa fi kisaaraa guddaadha adaraa mucaa kana dhiisaa nan sirreeffadhaan ittiin jedhe mucaa kana yoon dhabeen kisaaraa guddaadha naaf waan tokko guddiste fakkeenyaaf midhaanatti facaaste dhumarratti dhufee yoo si jalaatii badee kisaaraa guddaadha namatti guddiste tokko dhufee yoo iddoo tokkotti si jalaatii akka hin taane ta'e si fuudhee kisaaraadha adaraa mucaa kana nan guddifadhaa nan jijjiira nan sirreessa yoo rakkoo qabaate illee nan gorsa jedhee dhaqee kadhate anaan waamii namichi suni akka keef miti baay'ee boo'eeti abbaan koo kan inni kadhate gaafanneedhu ati callisii taa'ii ilaalii inni abbaan kee akkasitti boo'aa naan jedhe har'a kanatti irra dabarfamteef sababa sanaaf jedhe gama kanaan abbaa koo nan galateeffadha haati koo immoo yeroo hundaa naa kadhatti turte yeroo hundaa naa kadhatti haadhas mitiire naa kadhatti akkasii akkuma kanaan jira obboloonni koollee akkasii amma biyya ollaatti maaliif hin baqattu naan jedhan itti geera kana keessan darbee maatii koollee hedduu galatoomaa jechuun barbaada yoona kanaan nagahuu isaaniif kadhaa haadha kootiiti kan yoona kanaan nagee